akeekkachiisa. Namoonni sodaatan yookaan immoo dhukkuba qabdan viidiyoo kana utuu hin ilaaltan ta'e baay'ee filatamaadha. Kabajamtootaaf hordoftoota chaanaalii Yaalee Oromoo, nagaan isiniif haa ta'u jechaa har'a seenaa baay'ee nama sodaachisuu fi biyyoota adda addaa keessatti seenaa galmaa'anii jiranii isiniif qabadhee dhufeera. Seenaa kana kan hiike ana Eebbaadha. Seenaan kunis seenaa taatee dhugaa addunyaa kanarratti yeroo baay'ee sodaachisoo fi yeroo baay'ee hamoo jedhaman irratti kan galmaa'edha. Seenaan kun seenaa dhugaa akkuma ta'ee jirutti ta'ee garuu immoo biyyoota adda addaa keessatti irra deddeebiidhaan ammallee kan mul'ataa jirudha. Yeroo baay'ee dhalli namaa hin dhalata, akkuma dhalatee hojii isaadhaan jireenya isaa utuma jiraatu jireenya baay'ee keessa erga darbeetii guddatee nama guddaa ta'a. Akkasuma erga guddatees seenaa taatee jireenya isaa keessatti wantoonni inni yaadne, wantoonni inni dhaga'ee hin beekne yeroo raawwatamantu jiru. Fakkeenyaaf xarapheezaa yookaan immoo teebiliin tokko ofiisaadhaan yeroo socho'u, wiilchariin ofiisaadhaan yeroo socho'u, akkasumallee mana yaalaa keessatti iddoo reeffi itti taa'u keessaa reeffi ofiisaadhaan banamee cufatu yookaan immoo reeffi ofiisaadhaan bahee adeemu taatee sakuriitti kaameraadhaan waraabame isiniif qabadhee dhufee taatee kana tokko hanga afuriidhaan isteeppiidhaan isiniif dhiyeessaa deemaa na hordofuun dagatiina. Taatee isa jalqabaa Amiitibaayil kan beekame seenaa Poortugeest balaa hamaa keessaa tokko kan yeroo dhugaa ta'eef yeroo jalqabaatiif galmeeffamedha. Hundeen isaa ta'ee balaa ulfaataa kan ta'e guyyoota 13 fulbaana bara 1974 yeroo Roonaald Dii Feeroo miseensota maatii isaa 6 ajjeesedha. Mana isaanii kan Ooshin Avenuu keessatti Long Island keessatti argamu waan gochaa garmalee akka kana uummata irraan yaaddoo guddaa fiduudhaan akkasumas akkaataa kanaaf humna dhokataa mana seenaa keessatti dhiibbaa uumameef akka ta'e hubatameera. Roonaald Dii Feeroon akkuma du'een maatiin isaa gaddanii akkuma nama tokkotti deemanii awwaalanii, garuu immoo kanaan hin hafne erga awwaalameetii guyyaa lamaan booddee budaan isa nyaattee dhattee boolla keessaa qotuun baafattee isa nyaatte. Viidiyoon kan waraabame sekuriit kaameraadhaan yeroo ta'u budaan isa dhattee boolla keessaa baafatte sunis akkuma boolla keessaa baafattee keessaa fudhachuuf jettuun viidiyoo sanaa arguudhaan baqatee kan bahedha. Kanaafuu taateewwan sodaachisoon akkasii biyyoota keenya keessattis haa ta'u biyyoota adda addaa keessatti irra deddeebiidhaan kan yeroo baay'ee mul'atanidha. Dhuguma gara keenya yoo deebinee ilaalle budaan akkasitti baafattee nama nyaattu jirti. Seenaa irraa hoo dhageessanii beektu? Taateen lammaffaan kun qodaan mana keessaa ofuma isaadhaan yeroo socho'u akkasumallee qodaan mana keessaa ofiisaadhaan kan balali'udha. Akkamitti ta'uu danda'e? Taateen kun Noorzi London Aanfiilditti kan argamtu yoo ta'u Poortugees Aanfiild jedhamtee kan beekamtu magaalaa tasgabbaa kan naannoo London kaabaa jirtudha. Yeroo ammaa akkaataa sirriitti hin ibsamne tokkotu jira. Kunis hanga ammaatti gaaffiiwwan hedduudhaan deebii hin arganne. Kanaafuu seenaa dhugaa maaliin Aanfiild irratti mul'ata? Hundeen isaa maatii Hodgson bara 1974 keessa mana salphaa tokko keessa jiraachuuf galan, garuu seenaa jibbisiisaa mana sanaa irraa hin beekne turan. Qabiyyeen raawwatame akka fakkeenyummaa waa'ee amantii fooniif qorannoo waa'ee sirna amantiitiin. Jarri kun erga mana sana keessa galanii qodaan mana sana keessaa ofiisaa kan socho'uu fi deeskiin ofiisaa kan adeemu ture. Kana sekuriit kaameraadhaan yeroo mana keessa deebanii ilaalan utuu namni tokko itti hin bu'in qodaan ofiisaadhaa iddoo tokko ka'ee iddoo gara biraa deema. Akkasumallee deeskiin ofiisaadhaan socho'uudhaan gara tokko ka'ee gara biraa deema. Taateen kun irra deddeebiidhaan yeroo mul'atu gara poolisiitti deemuudhaan poolisiitti himanii poolisoonnis qoratanii homtuu akka hin jirree fi
nam tokkollee iddoo sanallee akka hin jirre sirriitti gaafa ilaalu garuu waa gochuu hin dandeenye. Seenaa mana sanaa keessaa akkuma gara amantiidhaan ilaalamuun seexanoota jira jedhu. Erga sanaa mana sana gadhiisanii bahanii.